Tole obbo Tasammaa bu'aa qorannoo keessanii qorannoon ultrasoundii qorannoo fincaaniif qorannoo dhiigaa siif godhamee nu qaqqabee jira. Ultrasoundii keessan irratti kalee keessan mirgaa keessatti cirrachi hammaan milimeetira 5.3 ta'u argamee jira. Cirracha eeyyee cirracha argamee jira. Dooktar Turban lama dura haati manaa koo misira qulqulluun taane cirracha keessaa qaba ture. Cirracha sadii liqimse wajjiniin misira wajjin nyaadhe sababa kanarraa na qabe shakkeen ture dhugaadha dooktar. Bishaan garuu bishaan haayilaandiin dhugaan bishaan haayilaandiin dhugaa bishaan shakkinee misira sana shakka misira sana cirrachi misira sana keessaan na keessa seene dooktar. Lakki akkas miti. Cirracha kalee yeroo jennu cirracha kalee namoonni baay'een akkuma keessan kana kallattii biraatiin kan isaan hubatanii jechuudha. Cirracha yookiin immoo dhagaa bishaan keessaan yookiin immoo nyaata keessaan fudhannu yookiin immoo nyaannu kan nutti dhufu osoo hin taane sababoota garaagaraan kan namatti dhufuu danda'a. Gosoonni cirracha kalee baay'eedha jechuudha. Wantoonni cirracha kalee nama saaxilan keessumaa wantoota nuti guyyaa guyyaatti godhu fakkeenyaaf bishaan gahaa dhuguu dhiisuu. Inni tokko yommuu bishaan gahaa dhuguu dhiisuu wantoonni xuraawaa ta'an kan karaa kalee dhabamsiifamuu qabanii walitti kuufamanii precipitate yookiin walitti qabamanii cirracha kalee uumuu danda'u jechuudha. Kanaaf namni tokko yommuu bishaan dhugu wantoonni xuraawaan suni karaa fincaanii akka isaan ba'an godha jechuudha. Inni kan biraa fakkeenyaaf amma soogiddaa fi wantoota soogidda baay'inaan qabanii fi wantoota mi'aa qaban baay'inaan fayyadamu. Fakkeenyaaf namni tokko wantoota soogidda qabu, wantoonni soogidda qaban elementoota kanneen akka soodiyeemii waan of keessaa qabaniif akkasumas immoo wantoonni mi'aawaa ta'an baay'inaan fayyadamuun illee rakkoo kanaaf nama saaxilu mala jechuudha. Inni kan biraa akkuma argitanii ulfaatina qaama garmalees fiduu danda'a. Inni kan biraa ulfaatinni qaama garmalees rakkoo kana fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoowwan isaa immoo akkuma argitanii mallattoowwan dhukkubbii mudhii yookiin immoo dugdaa akkasumas immoo mallattoo dhukkubbii kan mudhii irraa ka'e yookiin immoo dugda irraa ka'e hanga naannoo garaa kan dhuraa gadiitti nama dhukkubu yookiin immoo hanga naannoo qaama saalaatti kan namatti dhaga'amu mallattoo isaati. Kan biraa immoo kanneen akka dafanii funcaa'uu, funcaan nama gubuu, kalariin yookiin immoo bifti funcaan nama jijjiiramu fakkeenyaaf gurraacha fa'aa ta'uu yookiin immoo diimachuu fa'aa wajjin wal qabachuu danda'a. Deemees immoo cirrachi kalee immoo hammaan guddachaa deemu ujummoo fincaanii yookiin immoo tuubboo fincaanii cufuu danda'a. Cirrachi kalee keessaa yommuu ba'u kalee keessaa yommuu ba'ee gadi deemu maal ta'a? Cirrachi yommuu kalee keessaa gadi ba'ee deemutti karaa ujummoo keessaan gara kuustuu fincaaniitti yommuu gad darbu cufuu danda'a, cufamuu danda'a jechuudha. Yeroo kana immoo fincaan achi keessatti kuufamee infekshinii kalee buufee fincaaniif saaxilamuu danda'u akkasumas immoo rakkoowwan akka dadhabuu kaleedhaaf illee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti isin gorsu yoo jiraate yaaliin isaa yaalii gosa baay'ee jira. Yaaliin godhaman keessa nama saayiziin isaa yookiin immoo hammi isaa baay'ee xiqqaa waan ta'eef bishaaniin ba'uu danda'a. Kanaaf bishaan baay'inaan dhugaa. Ammatti waan nama yaaddessu miti miirri dhukkubbiis kan isinitti dhaga'amu sababa kanarraan kan ka'edha. Kanaaf wanti isinirraa eegamu ganama yeroo hundumaa garaa duwwaatti bishaan dhugaa yookiin immoo bishaan baay'inaan dhugaa. Keessumaa ganamatu dhugdanii filatamaa ta'a. Maaliif cirrachi kuni bishaan yommuu dhugdanii karaa fincaaniitiin cirrachi xixiqqoo kun ba'uu danda'a jechuudha. Kanaaf waan tokko yaaddoon qabdanii wanta isinitti ba'ee bishaan baay'inaan dhugaa, bishaan keessa sirriitti dhugaa. Yommuu bishaan dhugdan immoo karaa fincaaniitiin dhabamsiifamuu danda'a bakkeetti waan ta'eef. Kan biraa immoo qoricha dhukkubbii isiniif hin kenna, qoricha dhukkubbii kanas immoo fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkuma immoo kiiloon keessan immoo xiqqoo ol kaadha waan ta'eef immoo ulfaatina qaamaa kana hir'isuudhaaf sochiiwwan godhaa. Daqiiqaa 30 torban keessaa guyyaa 5 daqiiqaa 30 sochii qaamaa hojjedha. Bishaan sirriitti dhugaa, qoricha dhukkubbii immoo isiniif laanna. Inni kan biraa immoo guyyaa isinii beellamnetti deebi'ee kottaas jechuun barbaada. Bifa kanaan yaaliin kan biraa saayiziin isaa gurguddaa yoo ta'e namoonni tokko immoo kan saayiziin isaa yookiin hammi isaa guddaa yoo ta'e yaalii baqaqsanii yaaluudha yookiin immoo liitootiripsii kan jennu jira kan akka caccabee godhamu yaaliin godhamus jira jechuudha. Kanaaf kan keessanii yeroodhaan dhuftanii ilaalamuun keessan mallattoo akkuma ofirratti argitanii dhuftanii ilaalamuun keessan kun immoo waan guddaadha. Maaliif namoonni baay'een erga baay'ee dhukkubeetii erga hammi fincaanii isaanii irra ta'e amma erga sadarkaa biraarra gahanii erga dhiibbaan guddaan qaama isaanii irra ga'eeti kan dhufan jechuudha. Kanaaf battala mallattoo ofirra argitan kanatti dhufuun keessa waan guddaadha. Akkuma isinitti himee bishaan sirriitti dhugaa fincaanii wajjin ba'uu danda'a waan ta'eef isa booda immoo beellama yeroo isiniif qabnutti deebi'aa kottaa
ultrasoundii immoo qorannoo ultrasoundii kana immoo deebinee isiniif goona jechuudha. Inni kan biraan immoo akkuma isinitti himee funcaan amma baay'ee isin muddee yoo funcaan funcoofte yoo isin gubee akkasumas immoo funcaanni keessan dhiigaa wal makatee yoo funcooftan yeroo kamittuu mana yaalaa kottaa isiniin jenna. Kanadha galatooma ulfaadha. Tole Dr. Ko guddaanaaf galatooma.